Kuni muluun nan hojjetu, qaamni kiyya muluun nan hojjetu. Torban tokko hospitaala keessa. Booda raayaan dhufee na dhukkubee kanani ji'a 11ffaa keessa hospitaala turee jedhee torban tokko hospitaala keessa. Akka malee na dhukkubee akimii adeemtu beetasabni kiyya akimii adeemtu jedhanii lollaan achi ani akka akimiin deemu lakki waalta dhuman deema jedhee waaldaa qabeessaa fuudhaan deema ani akimiin deemu jedhee dide achi waldaan koomiti kan Yesuus amiin jedhama. Wada keessatti kan Yesuus jedhama. Achi qaamni koo muluun na hidhamee kuni koo muluun na hidhamee kuni koo ciqileen kiyya. Harki hojjetu miti? Harkiyya kuni muluun nan hojjetu qaamni kiyya muluun nan hojjetu fardarra nakaanii fardarra danda'ee taa'uu dadhabee nama iddoo makiinaatti qaamni koo na hidhamee jedhee amma fardarra na buusanii makiinaa keessa nakaanii inni ammoo makiinaa keessaa na buusan amma iddoo baajaajitti harkaan na baatanii asitti namni waaqaa dhufee naa kadhatanii. Finoocha tuuti bishii deemuu dandeessu. Waaqana galateeffadha. Amma qaamni kiyyas na hiikkateera. Harki koo inni tabalaashees na fayyeera. Qaamni koo na hiikkateera. Harki kee hin hojjetu ture? Hin hojjetu yoo. Miilli kee hoo? Miilli koos hin hojjetu. Waaqana galateeffadha. Har'a garuu miilaan deemtee dhufte? Miilaniin hin deemee dhufe har'a. Kani duraan miilan hin deemne miilaniin hin deemee dhufe waaqa koo na galateeffadha. Yesuus galateeffadha.